ebilli 15 guyyaan gootota Oromoo ebila 23 bara 2011 magaalaa Atlaantaa Joorjiyaa keessatti sirna ho'aan kabajame. Kabaja guyyaa goototaa kanarrattis miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo Atlaantaa Joorjiyaaf naannoo isaa jiraatan baay'inaan irratti argaman. Durataan Abaa'oo Konyaa Atlaantaa Joorjiyaa obbo Misbahan hirmaattota walga'ichaan baga nagaan dhuftan erga jedhan booda ayyaanicha eebbaan akka bananiif maanguddoota afeeran. Itti fufuunis walleen gootota Oromoo darbaniitti yaadatamu dhihaate. Saba rakkataa jiru saba keenya isa jaarsi isaa jaartiin isaa ijoollee isaa warra dulloomaa akka keenya ton ta'in biqiltuu warra biyya bushuu danda'ani ijoolleen keenya dhumaa jirti. Yaa Waaqati nu araaran, yaa Waaqati nu araaran, ayyaanni jaarsaa jaartii ati nu araaran, ati ga'ee nuun jedhe. Ba'aa nurra jiru ati nurraa kaasi, dhukkuba nurra jiru ati nurraa kaasi, qe'ee namaan barbaanne, biyya namaan barbaanne, mirga namaan barbaanne. Diina qe'ee keenyatti dhufe biyya keenyatti fide biqiltuu keenya ijoollee keenya warra biyya bushuu danda'anitti warra fixaa jiran ati nurraa kaasi yaa Waaqayyo. والجاي تينيا والجاي ملكي ربي نهاجر ورق ربي نجاري ربي وجينجر ربي نهاجر يا دخلين يلي تقول ربي هاجر أجنون تينيا اللي تكاتان ملكي تينيا هاتو ملكي خورمو هاتو خورمو ربي والهاتاتي ورا ولي جلي على جل ربي نهاجر ورا ولي نيمو بيخ ربي نهاجر خوال جل نيمو بيخ ربي نهاجر ورا قرتي أبين في وهيوفو وليجمع سرب نهاجر ورا عن قرتي والنياتو متي خاتلات نياتو ربي هاجر ورمون تتلات نياتو تتلات شابسي ربي هاجر تول نياتو متي تول جبتو متي في والجالتي تلات إسيرا جبتي خبر بديسي ربي هاجر ربي نزاك أبو نهاجر قاب ربي نهاجر قاب ربي نهاجر قاب خنقت نقول كنقت نهاجر تكان كي ينوفا بدت بدان كي يمرينو هادير بلا ربي نوراها قب مقدمنا ما صار ربي نوفا كجيل بحق سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام مالتا تنمو موسو تنيجي يغيبا جيرتنو جيجين يغيبا كي جيجين تجاجر نكين جيجين نشاني لفاقان وجبات داغلاتوما مودا سينا غوتو وانكي نكبسو تنرتي خفن دامسا إسان دبرفتن إفدوبتي هم بسنسلين كافنا جتودا ما دامني جالوان كبسوف كفنين والليمتي ولولوسي متي دامسا جالن كبسو رتي خفن تراني جتودا جالن كينيا كندين دري كبسو رتي وريغمان يرو إسا وريغمان كان ورين بودا هفتن كبسو تنا اتفوفا جو دامسا إسان دامتن سن وراني بلسوما ورمو فودي حاجة عرفتي ودرا دوبان دبرساجرا ومن خينياس يسي دام سخنا بكانجا ودا ويا كاران تناخنا وأولي دفنوف جيتشا وكاني يروتك ولي وجين ما دامني جالوان كبسوف كفني أروميا فالمجو حدا دعا كان دوغني دادنو تينيا خاصاتي قليل نقاها جاني باتينيا إذا شوفي كوبيسا جاني وريدن ديسن وجين جا وريدن تينيا مو قلبي دان نور دفع اتفوفونيس مسينسا قمي سبا في دبي همان أدى بلسمة ورمو دكتور بيان أصوبا في حيون سينا بروفيسور محمد حسن واي كبجا قويا قوتو أورمو كنافي وليغالا سوچيك أبصوب بلسمة ورمو رد bal'inaan barnootaaf ibsa kennan. Hundeessanii aanilleen hamman danda'u isinii ibsuuf hin carraaqa. Tole gaafiin duraa gaarra guyyaa irraa deebisuu qabnu. Guyyaa gootota kana maaliif kabajnaa gaafii jiru. Guyyaan kun
guyyaa gootota Oromoodhaa mirga saba Oromootiif kabajaa saba Oromoodhaa gonfachiisuudhaaf Oromiyaa alagaan nurraa saamte deebifnee ta Oromoodhaa gochuudhaaf mirga abbaa biyyummaa deeffachuudhaaf obboleeyyan keenya kan yaada guddaa kanaaf wareegaman yaadachuu fi kabajaa isaaniif qabnu ibsachuuf guyyaa kana kabajna. Kana qofaa miti isaan yaadachuu qofaa miti nuti yoo warri lubbuun jirru dirqama yaada guddaa bilisummaa ka isaan itti wareegaman kana nu warra lubbuun jiru bakkaan gahuudhaaf dirqama akkamtu nurra jiraa jennellee guyyaan itti yaadannu guyyaa kana jechuudha. Dr. Bayyan itti fufuunis mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaaf araara buusuun akkasumas abaa'oo tokkoomsuuf deemsa araaraa ta'aa jiru keessatti walta'iinsa dhiyeenya ta'e irratti bal'inaan ibsa kennan. Kagoon godhaa turre mooraa Oromoo keessatti nagaa buusuudha. Araara jennetti wallollee beeytanii kunummaa waan dhugaa dirree jiru. Qabsaa'ota Oromootu wallolee bara 10 oli waluma diiguu waluma dura dhaabbachuu wal caccabsuu diina keenya wadda wallaan. Kana diinaatu Oromoo mataa micciree akkana godhaa Oromomaatu diina wallaalee akkatti walitti duulaa wal gaafachuu qabnaa jechuudha. Dakka tokkoon isinii Abraham Lincoln namichi jedhamu beekamaan pirezidantiin Ameerikaadha. Gaafa Ameerikaan civil war seentee wallolte gabrummaa fi gabrummaa balleessina mookaaniif waan daddara wallolan dakka tokko jedhe a divided house cannot stand. Ummanni gargar bahe keessa gargar bahe qabsaa'onni Oromoodhaa ka gargar bahe saba Oromoo bilisoomsuu danda'an jedhanii amanu personally. We are a divided house. Deebifnee mana kana tokkoomsinee aaba'oo tokkoomsinee mooraa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti araaraaf nagaa buusuudhaaf jibbaata guddaa deemaa jira. Gaafiin tokkoomuu adda bilisummaa Oromoodhaa kun gaafiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaa uumuu kun gaafii uummanni Oromoodhaa qabsaa'ota Oromoodhaa deddeebisee gaafatu jechuudha. Tokkooma wallistuun kana sirbu ka geeraru kana sirbu uummanni kana gaafatu hin dhiifne. Gaafii tana qabsaa'onni Oromoodhaa deebisuu qaban. Keessattuu yeroo ammaa yeroo qilleensi warraaqaa addunyaa Afrikaa keessatti bal'achaa deemaa jiru. Biyyoota Arabaa hunda rukutaa jiru. Yeroo warraaqsi akkasii fakkaataan Itoophiyaa keessattillee ka'uu malu gaafiin tun caalaa gaafii bilbiltuu fi gaafii yerooti. Oromoon sagalee takkaan dubbatuun milkaa'ina keenyaaf injifannoo keenyaaf murteessituudha. Kana qofaa miti barnuti biyya takka ijaaruuf deemna. Mootummaa takka dhaabbachuuf deemna. Har'atti kun fedhii saba Oromootis national interest waan jedhamu san. Rakkoo har'aa qofa hiikuu miti. Araaraaf nagaa buusuun kun rakkoo qabsoo mudatte qabsoo sakaalte hiikuu qofaa miti. Hegeree Oromoofillee barbaachiftuudha. Yoo qabsaa'onni Oromoodhaa bilisummaaf qabsoona jennu amma waliin taane akkami hiikkanna rakkootan. Yoo bilisoomnee waliin garagallee takka Somaaleetti wal fitna
akkasii yoo goone biyya bilisoomsuu dhiisi jireenya keenya gaafii keessa galchaa jechuudha. Tanaaf it is a national interest wanni jennuuf. Akeekni araara buusuu kun abaa tokkoomsuudhaaf fi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa jabeessuu kun Oromoo humna godhuudhaaf akeekkata. Reefu kan jeetti Oromoon gargar bahe a divided house cannot stand. Eega jenneefu yoo tokkoomne humna taanaa jechuudha. Oromoo humneessuuf kun deemaa jechuudha. Araarri dhugaadhaa fedha araarri bu'uudhaaf fedha garee adda addaa ta'uu loltee hunda gaafate jechuudha. Sadii haa ta'u, afur haa ta'u, shan haa ta'u, kan lolle hun yoo furmaata argatuudhaaf araaramuudhaaf fedhii hin qabaatin araaramuus nama rakkisa. Kana hubachuutu namarra jira ka jennu kana. Araarri adeemsi araara buusuu fi abaa tokkoomsuu keessatti qabsaa'onni gama hundarraa yeroo ammaatti araara buusuu fi tokkoomsuu gaafii bilbiltuu adda bilisummaa Oromoo jedhanii wanni jedhan amanan gaafii bilbiltuu qabsoo bilisummaa Oromooti jedhan hedduudha. Kanaaf araarri kun bakka of duuba deebi'uu hin dandeenye bira ga'ee jira jechuudha. Kun oduu gammachiiftuudha. Sadarkaa of duuba deebi'uu hin dandeenye irra ga'ee jira. Araara kana milkeessuudhaaf abaa tokkoomsuudhaaf mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa nageenya keessatti bu'e qabsoon teenya diina irratti xiyyeeffatte qofa akka taatu isinis deeggarsi guddaa akka isinirra jiru qooda guddaa akka qabdan asuma irratti isin dhaamuu barbaada. Dhumarratti gaa arra guyyaan gootowwan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman yeroo yaadannuu fi kabajnu ani hoo maaliin qabsoo bilisummaa Oromootiif godhe mirga kiyyaaf kabajaatiyyaaf maaliin gumaachaa jiraa jennee uf gaafachuu fi guyyaan qabsoo bilisummaa Oromootiif deebinee kakuu itti seennu guyyaa akkanaati jechuudha. Guyyaa kana jechuudha. Obboleeyyan kiyya eegan kana jee booda hiikaa guyyaa kanaa eegan isin hime booda amma barreeffama ibsaa addi bilisummaa Oromoodhaa guyyaa kana laalchisee